Biranagi ammatan jinnin naseen isininje dhabama rabbisnaa godhu maalumaan jatanneen du'a wal geesse wanti ish ajeetanii jettanii raashatta facaafadhaala harmi ishidha akkana gadi warrabu qalbiin ishillee akkati gadi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya ashama harka fuunee akkuma jirtan nagaa keessanii fayyaadha bakka jirtanitti nagaa fi jaalallee haynya isin bira haa gahuun isiniin jaa. Akkasumatti gaarraan tana warreen chanaala keenyaaf haaraa taatan subscribe like godhuun ta'an isiniin jaa bakka nagaan dhuftanii karaa chanaala aanee jaalalaati. Takkanaati hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya viidiyoo kana share godhaa wal biraan gaadha. Arraan tana maal qabattee dhuftee jechuun gosan inooluu wanni qabadhee isiniif dhufe waa'ee jadiidirraan dubbachuudhaaf dhufe jechuudha. Akkasumatti egaa viidiyoo tana akkanumatti daawwadhaan isin jaa. Arraan halas jadiid akkuma quba qabdan biyyatti ganti muhtarfaan itti fuunu malee jeniit qabanii jiranii jechuudha. Itti fuunu malee jeniitti qabanii jiranii jechuudha. Akkuma beekamu aadaan Arsiidha. Nama akkaan jaalatan nama isaanitti maxxanii jechuudha. Isaan kabaju kabajaan isaan namaan kabajan nama san itti fuudhaa jechuudha. Sun aaduma Arsiiti. Feetee jaartii qabaattee feetee dhiibtee isaan kalas waan nama jaalatan tokko intala isaanii dirqamatti kananii jechuudha. Maaliif jaalaltii isaanii sun addaan muramne akka ganallee jechuudha jaalaltii isaanii itti fuftu waan kana godhanii jechuudha. Ammoo namoonni tokko tokko jadiid akkamitti fuudhaa kiifiyaa yamanitti dhiisee akkamitti fuudhaa minaamin jettan. Maali yoo jaartiin isaa yaman jiretti maali yoo fuudhee rakkoo qaba jara keenya. Rakkoon qabu jechuudha. Shari'aa nagaa afur eeyyamte. Dhibeeytanii garuu mucaan sun jadiid hojii akka nama miskiina tokko gowwummaa isaatiin malee silaa hoggusan natti fuudhaa jee waan isaan jedhaniin diduu hin qabu. Amma namoonni irra guddaan wanna komatan muhtartu waan akkanaa hin godhee akkana jedhanii komatanii jechuudha. Maaliif muhtar komatamuu qabu sirri jiraachuu waan ganti isaanii jeen jiduu qabanii jara keenya isaanillee nama guddaadha nama guddaa sanii akka inni jaartii qabu jaartiif ijoollee yamanii qabu quba qaban waan jaalataniif jechuudha. Arsiin aadaa isaanii akka jaalalti isaanii sun itti fuftu jechuudhaaf akka isaan sandaran ammallee jechuudha. Saahiba muhtaarin wal jabeessan jechuudha. Sandaran akka isaan wal jaalatan ja'aniiti kana godhan jechuudha. Namoonni gariin muhtaartu balleessa. Muhtaartu badii qaba. Akkamitti jaartiif ilmaan biyyatti dhiisee biyya jiru ni beekaa akkana ja'anii jettanii jara keenya dogoggortanii jirtanii. Garuu dhalaan akkuma beekamu akkuma feetan jaadha. Uummanni warri dhalaadhaa jechuudha. Dhalaan ni hinaafti. Hinaafa qabdi. Wanni hin feetu jechuudha. Jaarsa irratti fuudhu hin feetu. Masaanuu. Tumbara masaanuu hin jamtu. Amma isaan kun yoo kaanii haadda baan taate yaadannoo jechuudha. Yookaan yaadannoo waan ittiin wal jaalatan takka
namni kun adda bahuu jira. Amma isaan haala kanaan yoo saayibummaan isaanii kun adda hafuu dandeessi. Yoo intalata kana yoo saayibummaan isaanii daran wajjimte jechuudha. Daran jaalala qaban jaalala isaan waliif qaban jabeessuudha jecha gocha kan dalagan. Dharaan irra guddaan ishiidhaa akkamitti akkanaa jaamu qotaara. Dharaan duraanuma isaanuun feetu. Isaanuun jaalattu. Ni beekna akkasiin isaanuun jaalanne. Akkasiin isaanuun jaalanne ni beekna. Takkanaati an akka yaada isaaniitti illee gisa ilaalu dubbii takka jechuudha yoo sammuun achi ilaaltee yaadan achi ilaaltee qaama qalbii achi ilaaltee murtee takka murteessite hedduu bareeddudha jechuudha. Akkumatti lafaa kaataniituma akkumatti fudhatanii loluun tun waan hedduu isin irraa eegamaatii miti. Maaliif yoo jettan haa fuudhuu aaduma arsiite jechuudha. Arsiin akkas malee hin beektu jechuudha. Nama jaalatan tokko waan bareedduudhaan jaalatanii jechuudha. Amma isaan innaa jaalala isaa keessa waan godhaniif dhabanii intala seeqaniinaa jedhaniif. Mee nama intala seeqannaa siin jee tokko akkamitti diddaa'ume afaan hamiin hin fudhattaa'u. Jara keenya takkanaati sun aaduma arsiiti arsiinis akkasumatti aaduma arsii hundaatu jechuudha. Kana dururraa jammarii ni beekna jechuudha. Nama mataa hiyyaa arsii keessa jiraadhattiin jirasi ijoollee arsii saabeettiin jira jechuudha biyyatti. Sun waama jiraati. Takkanaati aadaan arsiidhaa aadaa bareedaadha. Wallaahi silaa Oromoon hundi kana taate asin jiru jechuudha. Oromoon guutuu akkuma ganda murtaarafaa taate bilisoomni jechuudha. Akkasumatti wal jaalatanii jira. Inna jaalalaa keessa intalaa wal kadhatanii amma gadiitti isaatu jechuudha. Garaan lama sadii malee diduun qabu ture jechuudha. Takkanaati haa fuudhuun jaa akkanatti wacuu sana dhiisadha. Jaartii ta'a yeman jirtus faduu achi bitata faduu fuudhee wal muggaa beeta isa waliin gaan jechuudha. Takkanaatti warreen jajjaatanii kanatti wacan dhaabalan siin jaa asumaanuu hara miixoota akkatti isin dabarsa. Miixoota tana waan achi jettu dhageeffadhaa. Eegana dhukkubaa viidiyoo sheer naa godhaa isin jennaani nama 27 qofaan laaltanii bira tokkan dhukkuba rabbi isinitti haati haywaana wal geessi dhukkuba rabbi isinitti haafi dhukkuba isin naan barbaaddan qumeenyaa wal geesse hunda nyaatanii nu fixxanii hirriiba nu qottanii. Arraba maaltu viidiyoo namni akkumatti miidiyaarratti gaggeessuma jechuudha. Nama arrabsa. Namni 27 qofaa ana laaltanii itti yaa'u miskiina wallaahi. Takkaa tanaa jiraachuudha harmi abummaa harmi ishiidhaa akkana gadoo arrabu qalbiin ishiillee akkatti gadoo arraati jechuudha. Alaa kana. Tana tashamarran keenya biyya arabaa jiru maqaa balleessaa ardu jechuudha. Haywaana wal geessi maalumaan jatannee nurraachiyaa. Syaitan rabbi sinaa maraachu ish syaitan qumenya maashaallah namarraan jettanii haywaana wal geessi sheer naa godhaa sheeka biraa naagee ummataan jinniin na seene isiniin jee dhabama rabbi sinaa godhu maalumaan jatanneen du'aa wal geesse hundi ish ajeeyitanii jettanii waraashatta facaafadhaala. Sadaqaatu balage takkaatan jechuudha. Sadaqaatu balage. Maal naa godhattee nama arrasu tana. Takkanaati hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya viidiyoo kana
share godhaa agar uummat daawwadhaa warreen ammoo haaraa karaa channel ani jaalaa dhuftanis subscribe like godhaa mallattoo bilbilaa san qalaa godhuudhaan oduulee adda addaa diraamaalee waan hedduu nama bashannansiisaa isinii qabadhee dhufaa jira. Akkasumatti egaa qophiin gitaarraatis tana fakkaatti. Hamma qophii biraatiin nutti yaada qabdanillee kommentii jalatti naaf barreessadha. Yoo sirriin jiraannas naaf falchaadha. Qophiin gitaarraa tana fakkaatti. Amma qophii biraatiin walitti nutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.